إجارة مسجدا توكوتو باي إنان كقلبي نجابس نياتشي سجراتا دوبرتين كريستانا تك إجارت مسجد نمني أمانتا كريستانا إجارة كوتا تسلاتا جديد أجاين بيو إيه نامي بيك جدي يعني سلا جمرو برباد والله أكنت اللي هنا الفات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد مستمعي الكرام يقول الله عز وجل في القرآن الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية وبلينتنا وانت أن إسنتها سهو بربادو إجارة مسجدا توكوتو باي إنان كقلبي نجابس نياتشي سجراتا مسجد نكون قدنا بجي كيستي أنا هرو ولابو إدو جرمو مقالا كوفال جرمتو كيستي دوبرتين كريستانا تك إجارت أبا منا إسئتو إسلاما إسين مو سينا أبا منا كيا هولتي برا إسان دابو مسجد إجارو فيك أبجتة مسجد تكشو تك إجارتيشو كريستانا تهولين أرثوذكسي الأمانتان إسي أكمي في إجارتو متى سبا إسان أنجدن متى سبا إسان ماتي إسان أكمي إجارتو جناني إيشين إجارة ركون إنجرو يو ندقفتنين إجارة جدين سيدقنا جدني قورو فئني فردوتيات مجاكيات كناني داويتك جدنون قورو أسيقلشن gisee galchan kana ijoolleen barsiisota as jirtu shanquleen suufallee naqarqaarte bakka nutillee si daggannaa maalii jedhan garuu namni saantii shana kennan jiru si qarqaarra jedhanii amma qorqorroo kana naa kennanii rabbi isaanii haa kennu qorqorroo kana akkuma ta'ee xaawulaan gisee sarrikaashaa mukirikaashaa guursisee sarratanyaa jaarsi qabu guursisee dhagaa kanas feesisee galchee bakka manni kun ka ijaaramu ta'ee ani garuu haga dhaladhee haga nagayetti yoo akka tasaa dhaga'uu dhabeen beeku masgiida namni amantaa kiristaanaa itti ijaaree kootaa itti salaataa jedhee dhaga'een beeku. Waggaa torba nami tokko abbaa kanaa naan hin jenne ijoolleen tiyya gurguri jetti hin gurguru mataa sabaa isaa hin gurguru achiin xaxinoo natti godhani asiin xaxinoo natti godhani bakka hin gurguru jedheetuma ossadhe lakkii pheenxeef gurgurii naan jedhan hin gurguru maqaa isaatiin ka ijaarame maqaa isaatiin waan ijaarame itti dabalee ijaarame hin gurguru jedhee dhooga. Yeroo jalqabaa namni itti salaatu tokkollee hin jiru dhugaa dubbachuu fi dhugaa rabbiif jecha dubbannaa namni tokkollee hin jiru yaa rabbi nama nuu baasii girdoo qofa gaafa ila girdoo qofa waliin dhaabadhee salaatutu jira mala dhabee jechuudha. Jum'aallee haa ta'u salaatota kaawwan haa ta'u katama kana keessa waan ta'eef hin deddeebina yeroon gaddi guddaan imimmaa ija keessa qabachuu dadhabnee lapheen keenya gannu harkifamee akka ta'ee mala ta'u dhabu an guyyaa jum'aati. Wallaahi jedha guyyaa jum'aa guyyaa rakkannee yaa rabbi hiya jennee bakka ani wallaahi akkanatti illee hin ulfaata. Dubbachuu illee nama ulfa. Erga ijaarteen boodatti wanta shar irraa hin beeyneef qibla irraa jallistee ijaarte. xiqqoo takka qibla irraa baddee jirti. Haalli isaa haala amma isinitti mul'atu kana tokkoffaa qibla irra garagaleera karaa qibla silaalaalee ijaaramu hin ijaaramne. Ijaartan sanii garanuma akkuma amma jiru kanatti garagalamu. Rakkataan firan qabu deegee araan qabu jedheedha. Ammayyi tamataate hunye malee nutillee garuu anamma karaa qilbaa jedhan kanan beeka. Akka durii warri dhufee sagaduun. Kan ammoo keessatti xiinxalee caraqaan kun karaa kan garagalee jedhee hojii hin jiru. Kama wama seera fi guutatu jennee irra keenya. Masjidni kun qiblaan isaa kun akkana. Kana garagala akka misin argitan kanarraa akkana garuu isiin immoo achi garagalchitee ijaarte muslimtoonni immoo akkana garagalanii salaatu. Masjidni kun qibla irra hin jiru qiblaa malee jechuudha. Masjidni kun karaa guddaa gubbaa jira. Magaalaa garaacha jira. Magaalaan tun aanaadha. Magaalaa aanaa taate tana keessatti kabeeta kiristaanni baay'een jiru. Masjidni takkattii tanatu jira. Isiinuu xiqqoodha. Isiinuu qibla irra hin jirtu baay'ee yaachisee qalbii nu cabsee jechuudha.
Kanaaf an jaartii san baay'ee galateeffadha. Garuu odoo beektee ilmaan kunillee akka dabuttiin ijaartu seenaa tokko guyyaa duraa isinii kaasaa turteetti isinillee jaartiin illee jechuudha. Waan masgiida kana akkami akka ijaarte kadhadhee ijaaree maal jedhaa isinii dubbataa turte. Haa ta'u garuu an ka hagas jaartiin sun yaadde abboo rabbuma sodaatee namni kiristaanaa ka qiilbaa dabe kana ijaare. Akka qiilbaa kana nu deebi'uufuu isinumattuu iyyataa jirra. Mee namnumti biyyoota gugurdaa irra jiru. An akka kiyyatti wallaahi dhuguma rabbiif jecha sagalee iddoo hundattuu gaafa rabbiin guyyaa ragaa ba'utu jira sagaleen namaa kunillee namni kamuu biyyoota gugurdaa irratti gaafa duraallee dubbadheera. Biyyoota gugurdaa biyyoota ifa keessaa baanee dukkana keessa jiru kanatti ka kiristaanni hagana masgiida kana ka qiilbaa isaa dabe ijaare sunniin ammoo akkamittiin akka nu yaaduu qabu ani rabbumaaf isaa walitti dhiisee jira jechuudha. Namni as dhufee masgiida kanallee argee galeerullee hin jira. Nullee asii walii yeelallee walii mararamne masgiida kana ammoo akka dhaabbataatti ta'e masgiidonni ollaa kanaa ka'aanota kana jala jiran. Ku'aanaa kana ta'e ka'aanota kana jala jiran akkana rakkateerullee yookaan ka qiilbaa isaa eeggatee hin jirre ta'uu danda'a sunniinillee. Masgiida kana ammoo ani waan jedhee dubbadhu hin dhaba dhugaa rabbii isiniin jedha wallaahi. Masgiidni kun masgiida mootuu turaadhaa. Waggaa hedduu lakkoofsiseera akkasuma mootuu jamaan masgiida kana keessa jiru amma mootuu hawaasni illee amantaa islaamaa kanatti as deebi'anii barsiisonni illee masgiida kana jabeessaniitiin masgiidni kun qiblaa irraa garagaleera akkasuma mootuu ijaarsi isaallee dulloomaa durii waan ta'eef jiguu jira. Kanaafi humna miseensa ummata musliimaa kana ziruun ijaarama yoo jedhame masgiidni kun waan hin danda'amne waan ta'eef kanaaf ummanni musliimaa ajrii itti argatan waan ta'eef iddoo jirtanitti jechaadha. Kanaaf masgiida kana nu jajjabeessitanii iddoo jirtanii akka nu ijaartan amaanaa rabbii isiniin jenna. Masgiidni kun illee ijaaramuu qaba jechaan. Ijaaramuu qaba silaa. Amma ifaajii. Humna dhabe malee silaa haga ammaatu eega nami biqi jedhee ani silaa jammaruu barbaade. Humna dhabe kiyyaa jaaladhiisa dadhabe. Kanaaf abbaan rabbiin rahmata siif godhe barakaa guddaa rabbi biraa argatta. Masjiidni magaalaa san keessa hin jiru tokkocha ati ijaarte kanatu mudhata waan ta'eef rabbi jannata keessaa si haa mudhisu. Masjida kana nu ijaarii jennee kulli ahla khayrii muslima diiniif qalbii cabsutti wasiyyaa akkanaa tana deeffannaa jechuudha. Iddoon isaa diqqoo akka masgiidolee jiran keessa mooderniidha magaalaa namoonni garagaraa yeroo iidaa asirratti waan nu hirmaataniif kana isaanii dhaamadhaa jazaa rabbi isaanii haa deebi'u isinillee rabbi jazaa haa deebi'u. Rabbi qur'aana keessatti namni mana Allaahidhaa ijaaru nama rabbi amane nama qiyaamatti amanetu masjida ijaaraa jedha. Yaa nama rabbi amantee qiyaamatti amante rabbi si haa laaffisu masjida tana nu ijaarii sitti deeffanna. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رسول حديث كيستي نمني من تكو إجاري مسجد جتشو ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة وما هجا قوت سمبرا من سمبر إجارة تتكش متنس وما هجانا علينا من مسجد ربي بجتش إجارة من جنتك يست ربي إسا إجارة أجر الرسول صلى الله عليه وسلم كناف إني قدان دچي تنرتي إجارة موقبو كربين إسا جالتو مسجد الله إيتي منا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في حسمه ككيست ذكرين قدامو كما قال ربي كيست ديامو ككيست قرآن نقرأمو كداعين كيست لينجفمو كعلماء كيسا مدو إيسا جنان مسجدة من ربي من أكنا كان ربي هركر يوسي بوسي عدد نمني سيني اتصالاتي بهون أجري قد ربي سيف قلميس قرشين إسا مليون تكا قفا فتو دندا baay'ee nu yaachise yoo dandeesse sheeka barsiisus keessa sanitti itti ramaduu qabda. Islaamni huqqataadha ka achi keessa yaaddahaadha ka achi keessa nus nu yaachisee jira waan ta'eefi abbaan rabbi siif laaffise akka ijaartanii isiniin jenna obboleeyyan ta'en. Ani ijaaruu barbaada ammallee odoo sirriitti ijaarame gimbiin ijaarame namitti sagadee gaarii garuu nama tokkicha waan isin gootan wasaanyii tokkicha nama masgiida kana banee itti salaatu godhaa malee nanti hunduu buddeena fiitii dhufee deemaara malee xiqqoo biqqi jette wannaan jedhuufu san nawaariin hin jiru madarasaa ka hojjetu hin jiru asitti gadhaabatee ka jedhan jiru gadhaabatee hin jiru akka itti dhaabbii gootane lafas itti dabalameera garuu lafas astakaakaltanii
akkanamitti dhaabatee ijoolleen musliimaal itti baratu. Inni dabalataa sheeka yoo danda'ame asitti akka nuun ergamu sheekni as humna qabnuun nutis bira dhaabbanne abbootiin qabeenya rabbi waa isin bira kaahes nu bira dhaabbattanii sheeka asitti nu galee akka barnoonni diinii islaamaa asirraa baratamu. Kanaafi akka waliigalaatti aanaa kana keessatti jechaadha masgiidni kan jiru masgiida 4 gara masgiida 5tti reeb guddataa jira waan ta'eef masgiidni kun hunduu sheeka barbaadaa qarqaarsa barbaada waan ta'eef kanaaf namni rabbiin isin laafiseetiin jedhe namni rabbiin bira waa ol kaachuu barbaadeetiin jette nu qarqaartanii nu bira dhaabattaniitiin amantaa kana iddoo kanatti akka nu babadhistan amaanaa rabbii isiniin jenna jechaadha. Kanaaf dhaamsi nu qabnu ammallee taanaan yoomillee taanaan akka nu biraa hin hafne qaamaanillee yoo qaamaan dandeenyillee ammootu deeggarsa garaagaraatiin dhaabattaniitiin akka nu bira dhaabbattanii amantaa islaamaa rakkoo keessa jiru kana masgiida rakkoo keessa jiru kana rakkoo keessa akka nu baastan isin jechuu barbaada. Hatta ahlal khair warroonni tola ooltonni karaa garaagaraatiin ija dheeraa gurra dheeraa warroonni qabdan mindaa namichi mallaqa baase sun argatu rabbi si argamsiisa amaanaa irraa fuutee haqaan usuu irraa hin hir'isin yoo ijaarte atillee ijaarteerta. Situ kennee jira situ dalagee jira rabbi sirraa jaalata ijaara bifa kanaan diiniin bal'atuu qaba madaarisni biyyoota keessatti maraakisni garagaraa madaarisni garagaraa khalaawiin qur'aanaa biyyoota keessatti bal'atuu qaba diiniin bifa kanaan hulaa hunda seenuu qaba warri du'aataa magaalaa qofaa baadiyaa hunda bahuudha qaban iddoo diiniin hin dhaqqabne dabuub keessa sidaamoo keessa booranaa fi gujii keessa hadiyyaa keessa deemamee da'awaan godhamuu qaba biyya mijattee iftee karaan itti bahe qofaami kadaa'in keessa deemuu qabu kan aalimni keessa sossa'uu qabu yaa ummatal islaam biyya guyyaadhaan dukkanti itti bu'e argaa akkamitti dhabni nuti biyya guyyaan dukkanti itti buute biyya namni karaa bada'aa jirtan jedhee harka qabu ittiin dhufne kan akkanaa kana deemutu irra awlaa wa afdal magaalaa qofarraa miti masmara ispaaltii qofarraa miti sheekotatti dhufe lafanuun jedhan qofaa miti caakkaa hunda gaara mara gandarra deemuu nu barbaachisa har'a sochii silaa nuti deemnee khayrii raawwatuudhaan mallee warra yoo wayita deeme sharri argatutu nu caala deemaa jira jechuu nus kan daa'ii kan aalimaa kan imaamaa kan rabbi qabeenya sitti kennee duniyaa si bira kaawwate khayriilee gurguddoo akkanaa tana dalaguu qabna isiniin jedha amaanaa guddaa wanta arginee qalbii nu cabse biyya gujii aanaa haroo walaa buusan keessatti waan argine isinitti geeffannee jirra namni qur'aana barsiisu hin jiru kasalaachisu hin jiru tan ijaaramte sun muukoftee gatamtee teessi abbaan rabbi sii laaffise qarshii 3,500 bichaan ka imaama ta'u ka qaraasisu ka da'awaa godhu nama ga'ee sadiin kana raawwatu achi keessatti ramadi nama ga'ee sadiin kana raawwatu achi keessatti ramadi adada inni qaraasisuun rabbi mindaa siyaasa wayta inni deemee da'awaa godhu rabbi mindaa siyaasa adada inni salaachisuun rabbi mindaa siyaasa yaa man turiidul fawza bil janna yaa nama jannataan milkaahuu barbaaddu wantaan sitti dubbadhe tanaan milkaahisiin jedha ani sheekh Habiib Leencaa jedhama waan ijatiyyaan dhaqee argee irra gahee laaleef qalbii na cabsee islaama islaamummaaf dhukkubsatu gurraa fi onnee isaatiin gahuu asirratti itti gaafatamummaa iddoo sanii yaaddoo bakka sanii inshallah ani isinirraa fudhachuu hin danda'a akkam tahee jennaan haqiiqaan masjiidni iddoo sanitti ijaaramuu isaa keessa qara'amuu isaa namni da'waa danda'u namni ilmii qabu iddoo san quphatu anatu isinirraa bakka bu'ee inshallah ta'ala maaf haasaweenis ajrii argachuu barbaanna bakka bu'ummaa bakka sanii fudhachuunis ajrii rabbii kennarraa argachuu ni barbaanna waan ta'eef atis mallaqa kennituun yaada itti yaaddeen ajrii rabbi biraanii argatta walumatti qabee rabbiin nu haa milkeessu waliin jannata keessa rabbi nu haa dhaabu isiniin jedha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh